سينا. السلام عليكم جنة سينا مي كم رمضان الجوا كم يوريت الراب التنس خمّي التنس خمّا فرتني الجوية كم جرتنا كي قبضني بيا دالون روبكي تمرتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنين جنة مسلماتي كارا وتلف نف أبو نيوز نيتنا ما نسيب تاني بيته نجعلنا نجعلسون نول فاتا دبري ورنا تكتوك خا أركمن كسوشيال ميديا أنا كبر دقينيو تو هدونو حدوج ني هدون نبيته وان تانا كودا جيني وان تانا كودا جيني دوان أدو جد بچو دافدر كمنه سايمنو كده قولي بكان دوار أبني ندور كتره garuu har'aan tana haasayeetiin dhiifama isa gaafadhaa jechuudha. Maali wanni irra dhufeefis warri qubattoonni Milinik haasaa isaan biyya keessatti kaasan afaan Oromoodha. Afaan hojii federaalaa yoo ta'e ኢትዮጵያ የሚባል ሀገር ትጠፋለች፣ ኢትዮጵያ የሚባል ነገር የለም የሚል ነገር አንስቶ በዚህ ጉዳይ ላይ በደንብ እንትን እየተቃወመ ነው። ስለዚህ አፋን ኦሮሞ የኢትዮጵያ የሀገሪቱ ቋንቋ የትልቅ ብሔር ቋንቋ ነው። ኦሮሞዎቹን ኢትዮጵያ keessatti saba guddaa ta'uu bira dabree saba lafti isaatis akkuma saba isaatti hanguma sabni isaa guddaa akka lafti isaatis bal'attu. Sabni kun cunqursaa isarratti ta'etu afaan isaa akka afaan hojii federaalaa hin taane godhee gaqqabee hacuuccaa turteetu isa kana gaqqabee unkure malee afaanichi wanni afaan hojii tahuu isa hanqisu ulaagaa afaan hojii tahuu isa hanqisu hin jiru jechuudha. Har'aan tana biyya teenya keessatti yoo fudhanne naannoodhaan mootummaan naannolee ijaaramee haa jiraatu malee Oromiuma keessattuu waajjirri manni hojii afaan tajaajila isaa afaanuma Amaaraati. Maaliif Oromoodha baratus iddoo hojii san hin qaxaramu, warri qaxaramu warra hin daminnash jechuudha. Warri hin daminnash kun wal yaaman carraa hojii Oromiyaa keessa laallatan isaan maaliif dhaammannoo isaaniiti ganamaati. Ganama dhaamanii fi adeeroo isaanii dhaamee beekute. Biyyi Oromiyaa jaantun isaaniif akka lafa Makkaa fi Madiinaa Islaamaaf akkami Makkaa fi Madiinaan Islaamaaf akkami iddoo irra jaalatamtu Islaamni dhaqee itti rabbii isaa kadhatu san ጀራ አማራ ከናፈው የሚሊኒክ ሳፋሪዎች የሚባለው ህዝቦች ማለት ነው። ለነሱ ኦሮሚያ ማለት እንደዛ ማለት ነው። ስለዚህ እቺን ኦሮሚያ የሰው ሀገር እንደሆነ ረስቶ ሳይሆን እያወቀ አሁንም ከወያኖች ጋር የኦሮሞ ደም እያፈሰሰ ያለው አማሮቹ ማለት ነው። ገና
የኦሮምኛ ቋንቋ እዚህ ሀገር ውስጥ የስራ ቋንቋ ከሆነ ኢትዮጵያ የሚባል ነገር የለም። ስለዛ አሁንም ረግጠን ኦሮሞ ጋር መኖር አለበት የሚል ቅስቀሳ ተጀምሯል። ስለዛ እኛም አሁን ከነሱ እግር ስር ጎንበስ ብለን አንሄድም። ካሁን በኋላ ገብሩማ የምሰማን ጆሮ የለንም። እኔም ብቻ ሳይሆን እኔም የመሳሰሉ ቄሮዎች ሁሉ ካሁን በኋላ ገብሩማ የሚባል ነገር መስማት አንፈልግም፣ አንፈቅድም የሚል ጥሪ እናስተላልፋለን። እሺ ይሄን ነገር ኦሮሞዎቹ ሁሉ አንድ ነገር ማወቅ አለብን አለ ዲፋሞኒ ነፋን ከን ዱበዴፍ ማሊፊ afaan kana muuxannoo isaallee qabaaddeetii miti. Haa ta'u garuu afaan warra gabroonfataatii dubbachuun gaariidha. Maaliif kan irra hojjechuu jirus akka nuti ilaalanne kana dhagahuu qaba. Tarii haa dhagahuu jeetu haa dubbadhu. Mee sheer godhaa, sheer naa godhaa namni haa arkuu haa dhagahuu wantaan dubbadhu kana. Nuti gabrummaa tana jala teenyee isaan kana ittifam akka isaan kanaaf gabroomnu baay'inaan hiree gaarii namni baneef takka Oromootuma Habashootaa wajjin hojjetan durirraa kaasee gammaatti goobana daaceetiin hangafee haga irraa Muktaarii fi Lammaa Magarsaatti illee fayyadamtee haga wayyaaneen ammaan tana nuti jirtullee kan nu godhaa jiru gabrummaa Habashoon nu gabroomfatan daran gabrummaa Oromoon Habashaa wajjin hojjetu Oromoo gabroomsiteetu Oromoo lafarraa balleessaa jira. Oromoo tana akka malee qaqqabaa jira. Laalaa jira keenya. Jarri kun nu fixuudhaaf jarri kun lafarraa Oromoo waan jedhamu kana balleessuudhaaf waa sadi guddoo baafataniiti dhufan. Jirri wayyaanee kun dhiisi isaan warra milinik dhiisi warra milinik ammaan tana numa daran gabroonfamaadha warri Amaaraa jechuudha. Haa ta'u nurra fooyya'uudha. Amma warra wayyaanee tanarraa dubbadhu na dhiisi. Tasaanii boodanaa deebi'a. Warri wayyaaneedhaa waa sadi gurguddoo lafa kaayyateeti Oromoo tanatti as bee. Wanni gurguddoon sadeen isaan lafa kaayyatan maali? Ta duraati. Master plan waan jaan kana lafa Oromiyaa tana mummuruun kan federaalitti muruun lafa Oromiyaadhaa magaalota Oromiyaadhaa naannawa Finfinnee jiran gara Finfinneetti as muraniiti federaala jala galchanii hogguu kana haga tokko Oromiyaa lafti jaamu kun haga tokko ni irratti takka karaa kanaan saba Oromoodhaa kana xiqqeessuudhaaf yaalanii turanii. Inni lammadaa lola warra ollaa keenyaa wajjin waliin nu banan warra Soomalee nuti diran achirraa warra Gambeellaa nuti diran naannoo keenya ollaalee jiran hundaa nuti diruudhaan akkan sabni keenya kun duraa wayyaanee qofa arii jiraame. Duraa wayyaanee qofa jala fiiguu jirra. Xiyyeeffannaan Oromoo hundaatu duraaniif wayyaanee jala. Gin ammaan tana akka qalbiin keenya kun karatti hiramuuf dursa maaster pilaanidhaan nu deebisuudhaaf jarri waan dhimma sadeen kanatti waan qophaa'ee lafaa ka'eef waan biraarratti mashkuula dhukaa'u sammuu keenya kana yaada biraan nu jijjiiruudhaaf dhimma karaa daangaatiin lolli akka daangaa Oromiyaa irratti banamu taasifame. Dura karaa Soomaaliyaatiin eegalee Soomaaliyaan naannoo Oromoo hunda weeraran warri naannoo Soomalee jechuudha. Warri abdiilleedhaan hogganaman ajaa'iban. Naannoo Oromiyaa daangaa hundaa'u
warra horsiisee bulaa karaa Booranatiinis karaa Wallootiinis karaa Harargeetiinis itti jiranii jechuudha. Lama inni sadaffaa afaan Oromoo jijjiiruun afaan saba kanaa irrisuudha. Guutumattuu afaan saba kanaa irrisuu bira dabree balleessuu dhabamsiisuudha. Ilaali. Ilmi namaatis sabni tokko akka saba tokkootti saba ta'ee beekamuudhaaf waa sadeen kana qabaachuun dirqama isaati. Takka lafa qabaachuun, nama qabaachuu, qabeenya qabaachuu, afaan ittiin fayyadamu, afaan gayaa, afaan addunyaa irratti fudhatama qabu qabaachuun saba tokkoof hedduu barbaachisaadha. Kana hundarraa'uu nu hir'isuudhaaf baay'ina nama keenyaa hir'isaa jiran, bal'ina lafa teenyaa muraa jiran laal afaan keenya dhabamsiisaa jiranii jechuudha. Hubadhaa tana yoomuu taanaan diinni firan ta'u. Lammaa Magarsaatis yoonii fi tolee haasawaa sabboonummaadhaa haasa'ee jarjaraan keenya tokko asiin karaa Facebook irraatiin Lammaa Magarsaa kana Lammaa Magarsaa waan gaarii haasawaa sabboonaadhaa sabboonummaa isaa tanaaf jala deemuu qabna. No. Maaf jirjir atuu hanganatti yooniif kan nama jala deebitu taate hanganatti nama jala kan deebitu yoo taate xiqqoo atuu rakkoo qabda. Maaliif Lammaa Magarsaa jechuun eenyu wajjin oolaa jennu eenyu wajjin oola dur warri keenya ogummaa kan Oromoodhaa maal jedhanii raaddii harree jala ooltuu dhuufuu bartii jedhanii Lammaan wanti inni baratu siyaasa mooyyaaneeti. Siyaasa Oromoo waa'ee ajandaa Oromoodhaa haasa'uudhaaf yeroo isin qabu. Inni ammaan tan haasa'uudhaaf dubbachuudhaaf fakkeessuuf hangana dubbata malee dhimmi ajandaa siyaasaa inni qabatee deemu ajandaa siyaasa wayyaaneeti. Har'aaf baruus saniifuu yaa Oromoo ta duraati waliigaluu qabdan isin waliigaluu qabdan ayyoon duraan isinii wajji waliin gallees arrarraa kaasee isinii wajjii walii gala. Yoon duraan tokkummaa isin barbaannes tokkummaa irraan booda isinii wajjin tokko ta'uu qophiidha. Inni biraatti akkuma xiyyaan haa ja'u. Maaliif Oromoon hundinuu tokkoo meedhume eenyu malee Leencoo Lataa malee. Leencoo Lataa ammoo inni warra safaarichi wajjin warra saafarii qajaamsanii wajjin qubata inni malee deebii Oromoo weeraree gabroomsee bulchuuf hin ta'u. Maaliif hin taane ummanni kun takka Oromoon akkaataa isiin itti Oromoon jijjiirama tokko akka fiduu hin fedhu amarre. Akkaataa itti jijjiirama tokko ummanni kun fiduu ummanni Oromoo kun hin finne ummata yaadaa jiru ummata halkanii guyyaa hirriiba nuuf hin qabne. Hayyee eega isaan kun hirriiba nuuf hin qabaanne eega isaan kun fedha keenya hin qabaanne wanni isaan fedhan qabeenya keenya qofa. Arraas boruus warri Habashaa wanni isaan irraa fedhan Oromoo irraa wanni isaan fedhan qabeenya Oromoodhaa qofa. So saniifuu Leencoo Lataadhaa kun inni hoolaa gurraachamu maali? Mee maali? Maal godhuuf uummata kana gali?
والله يا رمو قيستو نتوري أسين فيسبوك أنا بدن وليد دوائن ولا جيسني مالف واي أبصو رمو قيستو مالف لين شو تبت مالف ورباغنا دبت نميتن namni hoboo jibbee waan kana dubbatu hin jiru jibbansa hobootiif hin ka dubbatu namni abbaa fedhee haa ta'u namoonni feesbuuk gubbaa kan guyyaa dhaabbatanii liif haasa'an kun hundi isaanii biiftuu gadaa jettamoo ammoo hoboo bosona baalee jettamoo nabiil nuuraa nabiilaadha nuuraatti keenyatti isa jettamoo Angasa jettamoo Saad Yusuf jettamoo Ali ijoolleen akkana sooshaal miidiyaa gubbaadha halkanii guyyaa afaan sii bantu kun namni mindaa isee qabaluus hin jiru wanni isaan itti jiran ammoo akkuma Oromoon tun hundinuu takka taatuufi laal akka Oromoon takka taatuufi isaan hundinuu wanni isaan dalagaa jiran mana tokko jaaru jiran tarii haasoo isaanii keessatti walii galtee haasoo irratti walii galuu dhabuun mala maaliifi tokkoon isaanii yeroo dubbatan waan dhimma adda addaa jiran itti fakkaachuu mala garuu qalbii ijoolleetiin ilaaluu hin qabnu qalbii nama guddaatiin yoo ilaalle wanni isaan dalagaa jiran hundinuu takkuma haa ta'u nuti immoo warri hogguu na harkees na fakkaatu warri hogguu kaan harkees kaan fakkaatu adara obboleeyyan ayya nuti yeroo mara namaa gad ta'uu hin qabnu yeroo mara namni hojii manaa nuuf kannuu hin qabu ammas kana duraas bileen jira waan kana jechaan yeroo mara namni hoomorki nuuf kannuu hin qabu maaliifi arraan tana yeroo dhimma maastar pilaaniidhaaf kaanee bakka takkaatti deebine dhaabsisne waraana daangaadhaan naqanii kanaas hangeeyyinu iyyine dhaabbachuullee baatooti haga tokko fooyyee arraas afaan Oromoodhaa qubee afaan Oromoo jijjiiruudhaaf kaan saniifuu warri qubee afaan Oromoo jijjiires rabbii isaanii jijjiiru qubeen afaan Oromoodhaa jijjiiramuu hin taatu tana hayyootaan bu'uureeffamtee yoomuu jijjiiramuu hin dandeessu jechuudha. Tatanaa tanumaan bira dabarra hedduu irraa haa ta'ullee hin barbaachisu maaliif jijjiiramuu hin qabu afaan Oromoodhaa. Qubeen abaachaan akkuma duraan jiru taa'ee nu fayyaduu qaba. Maaliif kana booda wanni isaan fidan hin jiru wanni laarraa eegalaa maali nuti laa maali laa jechuun bar jecha abbaa isaa ayyeessan fidanii bar jecha abbaa isaa ayyeemma xuriyyeessan likki naas gabbaallan laa likki lakki laa warri arabaati laa jaan warri arabaa yoo wanta kan taane laa jaan warri abashaatu likki naas gabbaallan Oromollee maal lakki never waan ta'uu hin qabne takka laadhaan eegalan afaan Oromoo waan ta'uu hin qabne duuba dhagaya yeroo hunda adda baafadhaa bara adda baafadhaa bara namuma deemu hunda beekatanii jala hin oolina Oromoon laala hubadha sirriitti hubadha waan takka addaan baafachuu qabna nuti eega nama taanetti waan takka addaan baafannee jala deemuu qabna nameef dandee deemuu akka taatetti dhimma dhufuu hundarrattu daftee aaruu daftee yaada kannachuu osoo hin taane dhimma san irra deebii yaada san xiinxalii laali eegaa san xiinxaltee laalteen booda waan si fakkaate ni dubbatta feetu barreeffamaan dubbatta
feetuu fi keessa keetitti waan san akkam ta'uu qaba waan jiru takka waan yaada furmaatanii taa'ee jechuudha lafa keessa. Yoo san hin taane anis yaaduma tokko dubbadde yaada kiyyaafis deebisaa kan ta'e yaada kan dubbatuufis deebisuma kan ta'a kan yoo qof taate waan silaa hojjechuu qabdu yeroo dhabdaa jechuudha. Waa hundaafuu kan yeroo laatti deebisaa kan taate waan silaa hojjechuu qabduuf yeroo si jalaa guuta. So nuti arraas boruus Oromoon tokkuma ka barbaannus tokkummoo ka dhufuu qabus tokkummoo. Oromoon ka barbaadu lafa isaati. Oromoon kan barbaadu haqa isaati. Oromoon shororka isaa miti. Shororka isaa wayyaaneedha. Shororka isaa gabroonfataadha. Shororka isaan nama poolisii biyyee fi keessatti mana fi nama ramadee haadhaa fi abbaa fi obboleeyyanii fi ollaa fi namarraa ajjeesudha. Shororka isaan mootummaa gabroonfataadha malee abbaan mirga isaa ol bahee falmatu shororka isaa hin jaamu. Kuni yaada Ingiliz yoo yaadattan yaada mootummaan Ingiliz gaafa duraa gaafa biyya Hindiyaa koloneeffatee biyya san qabachaa ture. Sabboontota Hindiitiin maal jechuu ture? Yoo dhageessanii jiraattan haasawaa kanaa shororkeessota jechuun turaniin maaliifi shororkeessota maaf shororkeessota jaaman? Mr. Mandelaan shororkeessaa jaamuu ture gaafa uummanni adiin Saawuz Afrikaa qabatee Saawuz Afrikaa san gabrummaadhaan bulchaa ture keessatti Mr. Mandelaan shororkeessaa jaamaa ture. Garuu dhumarratti hogguu qabsoo san injifatee dhumarratti badhaasa Noobeelii argate. Maaliif? Shororkeessaan badhaasa Noobeelii hirkataa? Yoo akkas taate gaa shororkeessummaa waan gaariidha namni duratti irratti hirmaachuu qaba. Maaliif? Shororkatti hin jiru haqa isaatiif jira. Dhugaa tanaa boodarra injifata. Dhugaan ni turti malee nama injifatti. Warra Ameerikaa lala George Bush mani George Bush oguu dura Ameerikaa qabachuudhaaf yaaluu ture shororkeessaa jaamuu ture innumma George Bush mataan isaa. Hayyee hogguunii fi qabsoo saniin injifatee itti pirezidaantii Ameerikaa ta'ee filametti haya shororkeessaan filame jennaan moo duuba namni kun nama haqa qabu haqa isaatiin haqaanii obsaan dabree waa hunda caalee filamee jennaan. Saniifuu nutilleen arraas boruutu shororkeessaa hin jaamu. Hanguma gabroonfataa irraan kaa'ame dura shororkeessaa jaamu. Sanuu shororkeessaa eenyuun nuun jaa? Shororkeessaa nuun juu mootummaa nu gabroonfatee harkaan nu qabu kanaan jala jirru kanaan nuun jaa malee addunyaan biraa shororkeessaa ta'uu jettu hin jirtu. Kun ammaas odoo shororkeessaa jedhuu dara nu laxxafees shororkeessaa nuun godhu. Maaliif uummanni haqa isaatii falmatu shororkeessaa hin jaamu addunyaa tana irratti. Shororkeessaa warra siyaasaati malee shororkeessaa warra siyaasaadhaan nama waliin naqu malee biyyaa fi biyya waliin naqu malee uummanni harka duwwaa ka'ee mirga isaa gaafatu shororkeessaa hin jaamu. Kun seera addunyaa irratti nu hin jiru. Waliif gallaami. Warra keessatti yaada hojii shirnaa godhaa nama biraa biroota haa ga'u. Okay? Saniifuu Oromoon bakka jirurraa haga dandayuun tattaafachuu qabu. Taa'uu hin qabu, firrafuu hin qabu. Inni irra qabeenya kiyyaa yoon karaa qabsootti garagalee qabeenyaan gida qabuun harkaa kutaa jettee lakki wayyaan himaa waliin hin dalagadhee jiraadha. Jettee saastuu yoo jiraate
arrumaa fi borus asta malee iftaanee fi ifu gurra qabanii keessaa gabbaatanii gurratti dhooniif ijjeetan. Saniifuu gabbahii nama qabsaa'uu hojii qabsaa'e. Yoo gabbaatee illee qabsaa'uu sodaatte yoo onni akkasii dhabde qabsaawaadhaaf gargaarsa ta'e. Qabsaawaadhaaf humna ta'eef. Hacuuftuu miidhaa galaanaati haga tokko waan dandeessu gargaari. Nama qabsoo beef kophee bitiif. Nama qabsoo beef huccuu bitiif. Nama qabsoo beef galaataa qopheessiif. Qabsoon xiqqoon qabdu. Ati sabboonaa jaamta. Hoggus waan qabduun hirmaatte. Haya. Ifi mana kee taa'e ifi mana kee owwaa keessa jiraadduuti. Nama lubbuusaa dabartee fi kanne. Nama niin qabsaawaa jiru. Qeyroo diina kanaan biyyarraa baasaa jettu. Ifi mana kee owwaa keessa teessee jaartii teessee jigalaa ilmaan kee babbareedaa dhungochaa taphachiifachaa ijoollee daqaraatii geeffattee galfachaa qeyroo gargaarii yoo siin jaan yoo eegee qofa keessa eenyu sii du'ee eenyu sii gubateeti eenyu sii rakkoo harkeeti ati booda biyya namni bilisoomsa keessatti as deebitee jireenya gaarii jiraatta. Biliit akkana ta'uu hin qabnu miti Oromoo. Wal bira dhaabbadha. Wal bira dhaabbannu. Waggoon nuti wal bira dhaabbannee hirkee bakka takka taane. Waggoon nuti bakka takka taane. Waggoon nuti afaan tokko taane. Humna takka wagguu taane. Ni jabaanna. Diinni nu cabsuu danda'u hin jiru. Sigalee. Saniifuu nuti abdii murachuu hin qabnu. Namni abdii murate akka eenyu san ta'a. Fayyaa maara gala kana akkas ta'a namni abdii murate. Akkam deebi'ee gabroonfatu maggala. Laal. Gabroonfataa Itoophiyaatti warra Itoophiyaa gala. Yaada Itoophiyaa calaqqisiisa. Yaada Itoophiyaa calaqqisiisuun ammoo Oromoo gabrummaa jala deebisuudha malee Oromoo bilisoomsuudhaaf miti. Oromoon bilisoomte ka jennuun Oromoon riifirindamii biyya isii yoonii fi labsamtee qofa. Oromoon as deebitee Amaaraa wajjin qabsooyiteetii biyya deebitee Oromoo bilisoomsitii yoo jedhan nee bar kun yaada manaamaati nama manaamaan biddeena nyaatee jechuudha hogguu lafaa garaan ta'a duwwaadhaan. Tana anis numaan beeka. Anis numaan beeka. Atis numa beekta. Isinis numa beeka. Namni numa beektan. Maaliif doktora ta'uu dhabuu guyyaa waan akkanaa wallaalu. Laal. Doktora ta'uu dhabuu guyyaaf waan akkanaa wallaalu. Maaliif waan jaamaa jiruun dhagaya waan jaamee tureen dhagee. Ammas waan jaamu jiruun dhagaya waan kana durallee jaamee tureen gurraa qabaa jechuudha. Gurraan mataan nu qaba kan dhageenya. Waan dhageenya kana waan tuubboon tun dhageessee ol kan ta'e ni mara maashinni mataa kun. Isin galee hoggaa kana wanni mataa namaa keessatti uumama. Yoon akkam taheen furmaata fiduu dandayaa waan jiru. Furmaanni dhufuu ka danda'u yoo qabsaa'uun qofa. Qabsoo akkam? Qabsoo dhugaa. Qabsoo sobaatii miti qabsoo dhugaa. Qabsoon ummaatummaan tana bal'ama taate. Qabsoo dhugaatiif qabsoo sobaa taate. Qabsoon qabsaa'u jira jaaniituma biyya namaa ta'an qabsoo sobaati. Qabsoon dhugaadhaa immoo taas baanii haa xiqqaattu haa guddattu wacaafanii diina fi if garsiisanii. Namni as bee diina isaa if hin garsiifne. Maali faayidaan isaa
muuziyeemii nu jiran jee amma bar dhugaa rabbii isa dhugattuu isaan muuziyeemii nu jiranii qoy muuziyeema eertiraan nu jiranii dhugaa bar sirrii jee nabiiliyaa wayi naasir bar sirrii jee bar nuti waan muuziyeema ta'an feenu waan muuziyeema ta'an feenu waan as bee hojjetaaf feene maaliifi humna loltuudhaaf ba'a qabna garuu lolchiisaa qofa waa xiqqishoo qabna lolchiisaan hangi nuti qabnu kun dayyuu san horkaa ta'e qaamaa raggaluun horkaa ta'e yoo as deebi'ee immoo as deebi'ee nuu kana barsiifate dhaloota qubee kana yoo nu barsiifate inshaallah jaranni imma gaabbeetti gale kana ni caallaaf tolchinee caallaaf maaliifi oromoo keessa leenca kumaatamaa jira ka onnee qara qabu qeerroo meeqaa jira ta lubbuusii biyyasiitiif kan nurraa if duuba hin deebin ta waan takka if duuba hin bir'annee jira waan silaa godhuu qabu dhiisee waan silaa godhuu hin qabne godhe allichi anamma irra beekeetii miti tarii inni siyaasni isaa sammuun isaa wanni riifilekti isa goote yoo jira kanaa wajjin qabsaa'e qofaan milkaawaa yaada waan juutti amanuu malti sammuun isaa mun yaadni isaa yaada qicaaluu mala an garuu akka yaadetti ammoo amaaraa wajjin oromoodhaaf yoomiyyuu hin taatudha sabo dubbisaa dhugattu isaanuu numaa dhubadde inni kami hubachuu dadhabe dhiisaa nama lukkuu qabuuf gogorriin galtii jaansan warqaa godhe barra jarri durattuu aangoo qabanii ammaaf kaa jiru isaanuma yoon isaanuma kana gale hooyi moo qabsoon oromootu jilattuu kaagaran qabduti anaa kaagara dhorke jaruma kanaa wajjin booda suuta biyya galee jiraadhaa yaadajuu yaade yoo akkas yaadees dogoggora seenaan isa gaafattu dogongora hamaa dogongora kanaa dogoggoruun ammoo hallayyaa nama keessa ummanni oromoodhaaf irraa murate ummanni oromoodhaaf yoo dandeesse deebi qilee buutee jirta hallayyaa irraan baane buutee jirta funyoo udaan buute taatee jirta rabbi funyoo udaan buutan godhanii hin takadhatanii isin ammoo qeeroon oromoodha jabaadha yoomuu diina ija keessa laalina hin gaabbinaaf isinuu abbaa feetan caaltan isinuu hedduu humna waraanaa hedduu qabdan namni isin ga'u hin jiru biyya isin irratti haqa keessa falmachuudha namni oromoo caalu hin jiru oromoon haqa isaa falmachuudha namni oromoo caalu hin jiru haqa isaatiif dubbachuu irratti namni oromoo caalu hin jiru namni isaaf dubbatus hin jiru ka dubbachuu qabus abbuma oromummaa waan isaatiif dubbachuu qaba oromummaa waan oromootiif dubbachuu qaba oromummaa qabsoo oromootiifis dubbachuu qaba oromummaa dhiiga oromoo kan dhangaleefis dubbachuu qaba Amerikaan gabbaatee nuun dubbattu Raashiyaan as baatee nuun dubbattu Chaayinaan dhuftee nuun dubbattu ayyee Chaayinaan faan dubbachuu kun ta'isu Chaayinaan hoggoo herree qaltee bitte nama dabruu ta'isu biyya teenya keessatti laal saniifuu Chaayinaan herree qalattu warri kunis qabeenya haasammatu nuti immoo mirga keenya kanaaf iyyuu ittiin dhiifnu iyyuu hin dhiifnu ni iyyina yeroo hunda
ni qabsoon yeroo hunda hayyee arraaf buruus biyya teenya keessatti afaan amaaraa dubbachuun haraami dhorka afaan amaaraa dubbachuun nuti naannoo keenyatti afaan amaaraa haa ta'uun it is forbidden afaan amaaraa dubbachuun haraam callaa akka nama amrii dhugeeti afaan oromootiin haa ta'e afaan oromootiin haa ta'e hayyee afaan oromoo afaan sabboontotaati arraaf boruus afaan sabboontotaati afaan sabboontotaa afaan hojii ta'uu qaba ta'uu yoo hin taatu jaan ka ollaa keenya jiru gabbaafnee akka hay saba uummanni amaaraa kun akkamtu kan nuti uffate hagamta akka nuti uffatan barnuu kana waan baanu harkanii bar waan nuti uffatanii bar miidaara nu qaanii de hanga nuti baanu waan nuti baanu harkanii yee biyyuma teenya keessa jiraachaa olluma keenya galaa intaluma teenya fuudhaa hay arra afaan taanii yoo afaan federaalaa ta'e yoo afaan federaalaa ta'e Itoophiyaa hundi jaan hin jirtu imaamaan hin jirtu imaamaan tafaallachita yoo tafaa haatee raasuu al tafaa minde xaffaa jiru mootichi ኢትዮጵያ ፈጠረች ራሱ ሞተች። የፈጠረ ሳይሆን ኢትዮጵያ የሚባል ስም የሰየመችው ራሱ ሞተች። አፋን ኦሮሞዳ አፋን ሆጂ ተው ሂንቀቡ ከጀቱሞ ሲዱ አመሌ አፋን ኦሮሞዳ ሂንዱ ሲበደመሌ አፋን ኦሮሞዳ ሂንበዱ ገንቱ sawa maaluma kan godhe miti sanu doomu maaluma kan godhe amata gada maalumaatu nama nun geenye jalatti nu gabroomsisa bija oromoti bar nuti diinan baay'ifannu jenneeti malee wayyaanee jettamoo soomale jettamoo amaara jettamoo ni baafna biyya teenya keessaa garuu diina baay'ifachuun gaarii miti waan jedhuuf cal jeenamnu hundi osoo beeku akka hin beeynetti osoo beeynu akka nama hin beeynetti osoma beeynu hubaa wajjii jettee misareen tanaafi namni cal kajeef tanaafi oromoolleen waan beeku akka nama hin beeynetti kan rakuteef yoo mufirri diinni firan ta'u arraas boruus diinni firan ta'u obbidoo wayyaanee daleetus wayyaanuma fira keenyaa miti abbaan kiyyaas obbidoo taanaan diina oromooti maaliif kaa diinaaf hojjetu jira diinaaf hojjechuu tana keessa ka if yaadatee as deebi'ee immoo sabaaf hojjetu ahlan sahlan firaqii aanteeqii dhiigeqii lubbuutiyaan dabarsee kanaaf eenyuuf isa obbidoo keessaa as deebi'ee sabboonaatiif isa obbidoo keessa sabboona obbidoo keessa jiru kaas deebi'ee saba isaatii hojjeteef isa saba isaa nyaatu osoo hin ta'in ilkee saba nyaatu osoo hin ta'in ka sabaaf yaadu arraat fudhuu sabniinis ni fada sabarraat bakka dhaquu hin qabu hayyee namni tokko waanuma hojjetu hunda keessatti waanuma yoo deemtes yoo teeyses
yoo raftes yoo kaates Oromootti nama jiran akka nama tokkotti mataa keetitti namni haasa'u kana dhageessu hundi bakka teessutti, bakka deemtutti, bakka dhaabbattutti, bakka bitattutti, bakka gurgurtutti wanni ati yaaduu qabdu. Akkamittiin Oromiyaa tiyya bilisa baasaa, akkamittiin Oromoo gajjettee deemtan mataa si ol qabachiisee akka isin deemtu godhaa. Akkamittiin Oromoo guddisaa yaadi. Numaa maqaa Oromoo jaan kana dhagoo nama feene jira. Neebar kun gaarii miti. Maaliif gaarii hin ta'ini? Ifin tuffatu kan namni dadhaba qaamee fi cinaacha fi dadhaba hin tuffatan. Tuffachuullee gaarii miti. Okay? Sii galuu qabdi. Arra namni sirra jabaa tokko atiis namni sirra jabaa tokko yoo niif haati gagatti qabee fi miidhee sirra jiraatu taate ati boruu humna baaftee isa kana caalta. If tuffachuu hin qabdu. Hin dandeemu waan jiru akka mataa keessaa haquu qabda. Ni dandeessa, ni injifatta. Injifannoon tabbaa haqa qabuuti. Abbaan haqa qabu ammoo Oromoodha. Oromoon akka haqa qabu ni beektaa? Eeyyee. Kamitti haqa qabu? Biyya isaatiif lola. Lafee isaatiif lola. Lafa isaatiif lola. Oromoon lafa Somaalee fudhannan jenne, lafa Amaaraa fudhannan jenne, lafa Tigree fudhannan jenne. Qaysiin lolaa jirtuuf, qaysiin dhumaa jirtuuf, barattoonni isa kadhumaa jiraniif haqa takkitti biyya teenya takkitti irratti abbaa taanee jiraannaadha. Kana godhuuf ammoo shoora harkeisaa ja'aman. Saniifuu nuti shoora harkaa tana jalaa bahuudhaaf duraan dursinee jala deemtu karaarraa meesuu yoo waan bakka takka jiraa taate marsiitti naqu yoo mardiin jiraatte marsiitti naqu yoo immoo san hin danda'amne dura dursu kanu keessa jiruu jira. Kan nama nyaatu kanu keessa jiruu jira. Isa nama nyaatu kanu keessa jiru saniif keessaa baasuudha. Gaafa saniif keessaa baafne immoo diinni ifiifuu ba'a. Diinni ifiifuu ba'a. Hayyee saniifuu isin warruma afaan qofaan dubbatu warra hojii mul'atu miti nuun jaan. Eenyuun nuun jaa? Ilmaan Milinik. Ilmaan Milinikiitu jaa. Afaan malee hojiidhaan hin mul'attaniitiin Oromoon. Oromummaa jettanii. Afaanumaan odeessitan malee hojiidhaan hin mul'attanii. Eegaa dhugaa isaaniiti. Hojiidhaan hin mul'anna. Kan biyya teenya keessa jiru qayyibee biyya teenya keessaa yoo jenneeni. Kan dukkaana banate dheeyini irraa binnaami. Iyyee. Kan dukkaana banate dheeyini irraa binna. Kan mana nyaataa banate dheeyini irraa nyaanna. Maaliifi? Afaanumaan haasofna malee hojiidhaan ittiin jirru. Laal qabsoon rasaasadha. Qawwee dha'uu qofaa miti. Gaara galtee diina dha'uu qofaa miti qabsoon. Biyya keessaa illee qabsoon ni dandeemti. Karaa kamiin dandeemti yoo jette. Yoo bittu. Yoo gurgurattu. Diina irraa isin bitin itti isin gurguratin. Laal. Irraa isin bitin itti isin gurguratin. Mootummaan dirqiin irraa biti isin jiru.
dirqiin hatti gurgurachuusus hin jiru waan keeti itti isin gurgurin irraa isin bitatin taana madumatti oromoo biti oromoo irraa biti oromoo gurguradhu mana oromooti hoteela oromoo seenii nyaadhu dukkaan oromoo irraa bitadhu intala oromoo fuudhi intala oromoo ta'u wajjin jiraadhu oggoos wal jaartee jechuudha jaarmiin kanuma hayyee yoo ati akkuma abaluu sanitti intala mooramaa reefute jaaramuun hin mallaqa soddaatu kun hin taatu haa soddaadha tuqaa soddaan dandeessu haa boodaas yoo soddaan tuqame jaartii dhabda saniifuu qeeroon hin fuudhin qeeroon dargaggoonni ammumaan tanarraa kaasaa of ilaalaa bakka jettan laalladhaa intala fuutanillee laalladhaan itin hin jaa hayyee akka booda soddaa warra soddaan tuynu warra soddaadhaa hin tuqanii soddaan hin kabajan malee akka jettanii booda komii nutti hin kaafneef deemna warri miidhini keekan jibban nuti isaan hin feenu biyyi teenya keessa jiraachaa eega afaan oromoodha akkamii afaan hojii tajaajilanii isaan ka qaqqabanii dubbatan taate afaan oromoodha afaan hojiidhaa nuutiin fayyadaman itaanaa nu kaitaa baani afaan oromoodha oromiyaa keessatti afaan hojii taha isaan oromiyaa keessa haa baani egaa afaan oromoodha afaan hojii hin ta'in jaam taate afaan oromoodha egaa afaan hojii hin taane afaan hojii Itoophiyaa sanii biyya sanii eegan taane warri afaan san hin beekne oromiyaa keessa dhaabani isin isaan kana ofirraa baasuufis oromoon ni dandeeysan mirga guutuu qabdanis eenyu isin dhorka meenyu basaas dhorka deemee bahuu fayyaan deemee bahuu jecha du'aan isaa akka bahu goona hayyee nama taa'in dadhabde waan ta'e isaatti dhufaa jaan gaafa duraa hoggoo dabachuu dinne gijeen ijoolleedha nama taa'in dadhabde waan ta'e isaatti dhufaa wani nama teessisaasan maalli beetanii wacca ijoolleen gara afan takka tuttuutanii nama haaftanitin warri manzeen tuttuuteen nama haafti tuttuuqaa manzee tana dandeenyu ayyee warri manzee nama beekamaa harkan keenya jaan isaan nama afaan amaaraa qofa dubbatu harkan inni fudhanitan ayyee ijoollee shabaaba yeroo ammaa tana waddaanii mala baafatu sana afaan isaanii kana baay'ee dubbachuu hojjetan nama kalattanii yaadii akkanaa kana buqqisanii akkanaa kana buqqisanii godhanis biyya afaan oromoo kanaa dubbadha afaan oromoo kanaa dubbadha wallahi afaan oromoo nuti afaan oromoo qofa dubbannee biyya teenya ni bilisoomsine waan biraa isaa afaan oromoo qofa sirriitti yoo dubbanne biyya keenya ni bilisoomuu dhabduuf takkan jirtu maaliif adda duma nuti afaan oromoodhaa dubbachaa deemnu diinillee afaan oromoodhaa barachaa deemnu adda duma namni keenya afaan oromoodhaa baay'inaan dubbachaa deemuuni diinni keenyalleen afaan oromoodhaa baay'inaan keessa gabbu'ee barachaa deemaa garuu immoo wanni isin hin jiru wanni isin hin jiru afaan oromoo guddisuudhaaf afaan amaaraa dhabamsiisuu qabna biyya teenya keessa pereediin afaan amaariffaadhaa mana barumsaa keessatti baratamtu haqamuu qabdi haquu qabdan diduu qabdan barattoonni kitaaba ammaan tana bee dhufa kana deebisu
deebuu qaba. Yoo hin deebine gubamuu qaba. Dinnee didaa qabsoon Oromoodha. Yoomuu finiinuu qabdi, itti fufuu qabdi. If duba deebuu hin qabdu jechuudha. Ilaawama kanatti labsii yeroo hatattamaa jala teessi biyyi guutuun. Labsii yeroo hatattamaa naqaatee minaqaati. Saayii bagiddeen masaalaa. Osoo jaalanna kaasan, dirqama isaanii kaasan. Saniifuu Oromoon shaadaan isaa bilisummaa ta'uu qabdi. Shaadaa guutuu hin baanu beekan. Togguu lafarra jiru. Hayyee. Saniifuu Ramadaanaa isin dheereessee dhiifamaa tanaa godhaa. Yeroon isin jirti Ramadaanaa afaan gurgurgeessuun gaarii miti. Nagaan naaf jiraadhaa Oromoo tiyya tokko ta'a tokkooma Rabbi isinaa bilisoomsu. Bilisummaa yeroo gabaabduu keessa Rabbi nu haa agarsiisu. Rabbi walii nu haa galchu. Tokkummaa Rabbi nu haa jabeessu. Rabbi hidda keenya lafa nu uffataa jabeessu. Rabbi beekaa keenya jala nu haa yaasu. Yaadaan gargar facaanee bakka takka yaada keenya Rabbi nuuf haa deebisu. Beekaa keenyaas waliif Rabbi haa galchu. Woboo teenyaas qeyroo hojii deebisee tan biyyasiitiif hojjetu. Silaa woboon teenya biyyuma isiitiif hojjechuuf baate duraanuu woboon gabrummaa jala jirti. Woboo teenya Rabbi gabrummaa jala haa baasu. Yaaboo yeroon tun yeroo Ramadaanaati. Harkan Laylatul Qadrii kana du'aayin diyyatu mudachuu malti. Qeyroo teenya Rabbi woboo teenya Rabbi gabrummaa jala haa baasu. Waraana adda bilisummaa Oromoo gabrummaa jala Rabbi haa baasu. Gabrummaa jala jira. Waraana adda bilisummaa Oromoo yaa Rabbi waraana adda bilisummaa Oromoo kana gabrummaa jalaa baate. Maaliif isaatu uummata Oromoo kana gabrummaa jalaa baata itti du'ee itti cabee itti dhiiga isaa dhangalaasee itti lafee isaa cabsee gaafa waraana keenya gabrummaa jalaa bee Oromiyaa riifirindamii harkatte jala murii beektan. Takkasiiti biroo kiyyaa yaada keenya yeroo biraa itti deebinee akka dubbannu ta'a. Ammoo adaraa itti warri biyya keessaa irraa isin bitinaa itti isin gurgurinaa jara kana bakka gartanitti salaamtaa nagayaa kannaa fi bira dabraa ittiin gurgurinaa irraan bitatinaa. Afaan isaanii hin dubbatinaa hin baratinaa. Haraami afaan Amaaraa. Afaan Amaaraa haraam. Afaan nama jibbu haraami. Afaan nama biyyuma namaarraa nyaachaa nama jibbu haraami. Afaan nama keenya dira san fixee haraami. Afaan isaa dubbachuun haraami hedduu haraami. Aadaa isaa ilaaluun haraami. Televezyiina isaanii ilaaluun haraami. Wanni isaanii hundinuu haraami. Maaliif? Isaan nama keenya nama hedduu fixan. Nama keenya nama hedduu gabroonfatan. Hanga namni keenya qotee callaa manatti isaanii geessu takka. Hangas takkatti isaan gabroomsuu turan. Saniifuu uummata kana aadaa isaanii afaan isaanii laallee halkanii guyyaa hordofuun haraam caalu. Saniifuu ilmaan Oromoodhaa yeroo takkallee if quba qabaachuu qabna, if yaadachuu qabna bakka jirru maratti if yaadachuu qabna. Dhimma keenyaaf namni nuun quuqamu, dhimma keenyaaf nama quuqamuufi qabaaf. Hayyee yoo nu kabajan ni mirga keenya nu kabajan abbaan fadhee Oromiyaa keessa ni jiraata.
akka lammii lamaffaatti ni jiraata. Garuu akka ammaan tanaatti akka abbaan fedhe hundiitee abbaan fedhe nurra hojjetee jennee yaa'uu hin dandeenyu. Maaliif Oromiyaa yoo bilisoomte ilmi namaa hundi namni namummaa isaatiin kabajamee ni jiraata. Akka jiraachuu qabutti ni jiraata. Akkaataatti jiraachuu qabu qabaa beekaa gaa namni tokko. Akkaataa nuti biyya namaa ammatti jiraannu kana jiraachuu danda'a. Dhume. Dirqamni inni nu kannee sheefummaa inni nurra qabu. Hogganni inni nurra qabu. Taayitaan inni nurra qabu taniif nuun qabee dirqitti afaan kiyya haasawa. Afaan kee tanaa ta'uun Itoophiyaa balleessan hin jiru. Itoophiyaan ni baddii miti. Maa akka dhadhaa ibidda biyyatti hin madhabaman taane. Maal nagaricha? Oromoo maaltu wajja Itoophiyaan dhabamuu fi dhabamuusi? Oromoon Itoophiyaan dhabamuusi beeke gaafa Oromoo Itoophiyaan dura ijaaramtu beekte Oromoon. Maaliif Itoophiyaan duraas lafa namaa saamaa waan ijaaramteef gaafa abbaan biyyaa lafa isaa deeffate Itoophiyaa wanni jaan numa dhabamti numa baddi. Deemtee isin deebitii Itoophiyaa lafti jaan Gondarii fi Hojjaan qofa deebi'u ta'isi. Maaliif abbaan lafaa lafa isaa irratti abbaa ta'a. Abbaan haqaa lafa isaa irratti abbaa ta'a. Osoo Itoophiyaan gaafa duraa fedhii ummatoota Itoophiyaatiin silaa kajaaramtu taate keessattuu Oromoodha. Fedhii Oromootiin kajaaramtu silaa taate arra silaa Itoophiyummaadhaaf Oromoon bu'aa guddaa qabutiif. Oromoo Arsii irratti, Harargee irratti, Walloo irratti waan ajjeesee saamee dirqamaan lafataa tana qabatee hanga har'aan tanaatti dhalti isaa irratti waaraa jirtuuf jecha Oromoonis guyyaa harkataa kana galchuuf hin dhufa. Guyyaa faraqaasaa tana deebisuuf hin dhufa. Guyyaa tan guyyaa kami waliinuu harkuu teenya. Guyyaa kam? Guyyaa aduun bilisummaadhaa Oromiyaadhaaf baate. Guyyaa aduun bilisummaadhaa walabummaa baate. Guyyaa aduu walabummaadhaa ifte booduba. Amma aduun gabrummaadhaa tagaafa miliqachiin baate san arraatiin dhiite seenu jirti gaarra gattee samma dabruuf dhiyaatte lixuuf dhiyaatte sa'aalleen guutu daqiiqaa hafeef aduun bilisummaa bahuudhaaf ammoo kara jirti. Abshir nama obseetti gaa obsi Oromootii siin jaaladha. Oromoo hundinuu isiniin jaaladha. Galatoomaa yaada kiyya sheernaa godhaa nama hunda biraan naaf gayaa. Galatoomaan isin jaa guyyaa gaarii ramadaana gaarii. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.